يعني جاللا حمادا وفران أركم الداسة أجيسي لبوس باسونا مرة خباسي باسا جيغا واللسان آدم حارون سلاو دبين جاللا عكفيتي ركبدي خان جاللا الركتيتي خبا إسا سغالي إسي ملي يوكين سغالي إسا ملي نغوهم بربادو جي خباتي نماسا أرى أدفو يمي أكاسيتي خباسا جالالان كركتو ميك أنتمي غارين مو غما إسيتينيس غما إساتينيس ملكاوي أكاسيتي ولين غربا جاللا وري ولين داخلين ميك أنتمي غا داوتاتا كينيا دوبين جاللا سلاهو أكافيتك أبديتي أني مو غا واي جاللا زاحنا هايستي حاسوي فتو هندن دوتي دبين جاللا قلبنا ما هركستيمي تيري نجيل سيغافتشون دغني بكا جرتنتي نجيني خينا خجاللاتي في حبجا اسن حاغو او بي ان الرازا اخنتي خن ايغتن قوبي يرو جاللاتي تو جل قبمه قوبي يرو جاللا جاللان اكا نولين تورتنغا افيرمتني جرتني اران تناف اينو سيتن خنين كيسوما غوددي قوبي يرو جاللا رتي ديهي سودا ديمو مغالا ادامار كيلومتر ديبتا كو فغادي مغالا فينفينه نانو بوله ميكائيل منا وليسا فرحان بديسا اچتين اركما اوغانا چيدغوغا وليسا فرحان بديسا تي وجين حادمنا اساتيس دبلي چودا اشيتا نوره ولين نين وديفدا دمنين ات وديفا چودا ديموغا واي وليساني وسنتهين واي جالله إسانيتي أكمل والبرتني وان ججو خنا وان ججون ولين حاسوا هنگت أموراتي جاللانغا قبي خينيا يادا خيساني ندبالا أكن وجين تورتن أفيرمتني جرتن daawwattoota keenyaan walisaa farahaan suleedha mana isaatiin qophii yeroo jaalalaa qopheessan jee hoggum mana kee ol seenu immoo iddoo jaalalaa fakkaata haalummaan jiru kun akka maleetti qophootanii jirtan ka jechuun aguma tokko baay'ee bareedaadha isin raayis babbareedee jira taphaa koflaangaa daawwattoota keenya kana guyyaa dilbata bareedaa akka dabarsan gootan dubbii jaalalaa waa'ee jaalalaa keessanii haasawa واي سربكيتين ايغني ولي سوداف غرو قباوي اكاتاتي والفارسيتن فا ها مه غافي جلقبا خنين غدچو برباده عشيتا نوريدا هادمنا خيتيتي اي سوال برتني اكمي قلبي سيسنتي تجتو راجل قبودان برباده عشيتا لغا دبچوف غافا اسين غيان قلبي نسنتي اوسون اداما جرو gaazexeessaa amma fantaalee narratti walee ture narratti bilbilee ijoollee si dinqisiifatu takka wal baradhuu naan jedhe hayaameetti kaniyyatii wal baradhee sirba kiyya jaalattu qabdi isiin giiftii jaalalaa beelmee qaran qabne faa jaalatte ture natti bilbiltee sirboota kan kee kanaan dinqisiifadhaa nama hedduu si dinqisiifatu si jaalatu naan jette sirba keetiin sirba kiyyaanii galatoomi jeeni bilbila kan keenaa kanniin jeen akkanumatti qalbii na fuutee miciyyoon jettu osoo isumaawin arkimmo sagalumanna tolteetu amma bilbila sii fudhadheetiniin galmeeffadhee hojii wayitiin dalagu ture sirba wayitiin qindeessu ture eefan xiqqoo ture booda imoo gaambanu naa seene fakkiinisi ashiitaan dhugumaan ashiitaa bishaan lagaa san fakkaatti haye tiin bilbilee jechuu arkee miiree duraanuun bilbila sii fudhadhe itti bilbileetiniin akkam nagaa ana farhaani jennaan qoomee biziidha jettee bilbila irra cufte amma aareegaa haye intaltummaa reefuun tana siin dinqisiifadha jettu amma kamii bizii taatee cuftee narratti jedhin ajaa'ibee bilbila laalee ammas garaan na dadhabee itti deebise na jalaa kaasu diddee san booda hin bilbille jechuudhaan turtii waggaa takkaa booda ana magaalaa Adaree Biyyoo Harareetti konsertii dalagu jiru
waltajjii sanarratti affeeramtee dhuftee anis achirratti wallisuudhaaf hin affeeramee ture. Arkee efa waltajjii fixee booda ati sin beekana fakkaatti gaafan suuraa irratti ilaalu san xiqqoo qalloodha turte yeroo san qaama dabaltee sin beekana fakkaatti achumarraa ibidda jaalalaa qabsiisuu eegallee jechuudha. Miidhaga keebiiflee halaala darbattee xiyya jaalalaatiin onneen hiddite hoosir kadhu malee ani hin fayyu dhibdee qorichi hoosumaa na wallaani aaddee firraa jetteenka. Ayyee walaloo tana silaa. Haaya sanboota gaafii jaalalaa achuma dhiyeesseef moo akkam? Gaafii jaalalaa ani uumama kiyyatti beektaa naman jaaladhu takka amma isii tana jaaladhee akkan jaaladhetti siin jaaladhaa yoon jeen nin dhabaa jeetiin murteesse. Siin jaaladhaa yoon jeen daranuu boonana guddiftii akka fakkeenyaaf. Ulaagaa mataa keetiiti kun amma. Sirba lilmee qaran qabne keessattuu qeetiin jira. Si jaalachuu kiyya eega beeyte duwida naggaltee naa galaafteen jee achirratti. Hoggaa jaalatamte boona dubartii baay'ataa sibboonti daranuu akkana miidhamu nogooti jettiniin suuta suutaan turtii waggaa takkaa booda. Maal jettee? Nin jeen ashiitaa nuuree aniin kun ba'aa tantee tana baadhee deemuu dadhabeetiin jira akkan si jaaladhu akkanumattuu ni beektaa gaafii jaalalaa si dhiheessuu khiyyaa jettiniin yeroo sanitti gaafii jaalalaa dhiheessee fi isinis yeroo sanitti naan deebisne jechuudha. Eegaan ansii ta'e atillee naa taate wal bohaarsuu qaba lamee wal jaalate akka aadaa teenyaa yooniif naan galattee jetteemmoo moo dhaabuu ani dubbii jaalalaa tana lakki ittiin dhaqqabadhu an lakki wanni kanaa kun naan taatu jetteetuma moggafirraa qabde waan jettee raskanne haa. Anis eega haggiziin sannaa dhiyeessu booda bobbuleetiin yeroo waggaa takka booda gaafiin inni gaafate kanaaf deebisaa hanneefanis. Abshiiri. Harkadduun jeena. Akkam hanga kophee fixatuu fa'aa akkam hin deddeebisne. Waggaa takka na shukumte hin gahu. Waggaa tokko dheeraa barga. Anatti dheeraadhe yeroo sanitti hedduu. Suma dandeesseetuma waggaa tokko deddeebiste. Kanuma keessa kee jaalatu garuu. Akkan hubadhutti yeroo sanitti isin maal godhaa turte qorannoo narra gaggeessaa turte mucaan kuni weellisaadha. Ani isaa wajjin jaalala jalqaburraa rakkoon narra dhuftu maaltu jira jetteetiti. Duuba kiyya qorachuu jirti naman beekaa anis naman qoratamaaf akkuma isiin beektutti jechuudha. Akkasitti waggaa tokko booda waggaa tolee naan jettu tolee eefa naan jette booda wanni hin jeen aniin kun miskiinaa siif hin taa'u. Qabeenya qabu kaniin qabu jaalalaa. Kaniin qabu jaalalaa qabeenya horanneeti wajjin arkannaa wajjin nama taanaa wajjin jijjiiramnaa wajjin ilmaan horannaa an kanuma akkan jiru kanaan siif hin taa'u eefa hayaa naan jette boodallee isii dirqisiisuu hin feene. Miskiinummaa kiyya dho'isuu hin feene si galee naa taata akkanumattuu naan jetti jechuudha yeroo sanatti. Haaya akkasitti jaalalleewwaniin hangamta akka jaalalleewwan taatanii dabarsitan osoo kara bultiitti hin seenin. Jaalalleewwan akkanumatti wal jaalannee heera baatii 3 4 akkana. Wajjin turre ani maaliin murteessee maayisa Oromoo tokkoon fudhee hoggas isii fuudhuudhaaf waan takkaan murteessee haadha laali intala fuudhii takka jiraan fire ga'u jeetuman mana isaanii isiin Harargee lixaa magaalaa Hirnaati warra isaaniitiin wal baradhe siiriyas dhaqee. Akkanumatti wal baradhee ashiitaa hojii aartii waliin nu fidaa isiin dhugaadhaa aartii irra jirti fiilima afaan Oromoo kana Sharmaarkee Aadam fa'aadha wajjin hojjechaa turte warra isaaniitiin dhaqee wal baradhee dhugaa maatii akkaan nama jaalatan hedduu na keessummeessan
bakka anaa taanii isii qofti jaalachuu osoo hin taane maatii isiitillee qoradhee akkasitti baree san booda ashiitaadhaa wajjin bultii jaarree as geenye jechuudha. Tole ashiitaa gaafa jaalalleewwan ta'an maaltu jira yeroo hedduu jechuudha akka jaalalti akka maleedha jirti gaafa jaalalleewwan ta'an san osoo kara bultiitti hin deemin maaliif yeroo san haarayaa sinsinniitu jira akka itti wal faarsuu amma wal arkuu amma waa'ee walii haasawaa kana kanaatu jira eegas booda kara bultiitti hogguu seentu hoo akkamitti agarte faraan sanuma moo kanuma duraan jaalalaan alatti wal jaalachaa turtan san. Dhugaan siimee akkuma isa jaalachaa ture san sandaran naaftee bakka haala amala isaatiinis akhlaaqa isaatiinis gaarummaa isaatiinis ammas hedduu garaa naalaafaa hedduu takka na jaalataa bakka an bakka waan isaan jiru kana san ijee natti xiqqaabe jechaan xidhabe wallaahi. Haya suudatti sii daati taa'u ati waa kara keetiin akkamitti sii arkite? Ashiitaan ani wallaahi waan injee ibsuu hin qabu daandii jireenya kiyyaa tanaasaa hiqa jechuudha. Hojii xiyya irratti nan koomattu hedduu na jaalatti na kabajji hedduu waniin isirraa haalaan jaaladhe maali akkaataa jaalalaan itti na keessummeessituu fi hoggaa walitti aarree daftee na araaramte hoggaan sassoobu jechuudha. Gaarommina isiitiin dabartee jechuudha. Waa hedduun irraa jaaladha. Tole amma garii maaltu jira seetanii hoggaa gaafa duraan jaalalleewwan ta'anii waliin jiraachaa turanii wal faaruun jaalalaa akka ajaa'ibaa gaggalaana. Hogguu mana bultii ijaarratan fa'a umriin jaalalaa akka dheeretuuf ganamaas galgalaas wal faarsuun hedduu bareedaadha. Maaliif yeroo hunda waan akkuma biqiltuuti biqiltuun ganama galgala bishaan jala deemtee wantee taami yoo akkasiin goone hasaaraadha duudaan gattaa'uudha mana keessa bultiidhaan jechuudha hedduu namaa kan addaanillee diigamu akka duraanii sanii miti beektee hogguu mana tokkoofaa waliin galanii walifannaa waan akkasii jira jaalalti teessan akkamii bultiin teessan akkamitti umrii jaalalli teessanii dheereessa. Dhugaa sii mudhaafamtee teenya jaalalti dhugaatuun immoo foytu ni beekta. Hamoo foysu abbaadha. Hoggaa jaalalleewwan lamaan addaan fagaatanii dhawaata halkan tokko lama tahaa deemuun qilleensi jidduu seenaa onneen addaan fagaatteellee wal irraanfattee jechuudha. Daangaa namatti taate. Anaa fi ashiitaan addaan fagaannaan amma fakkeenyaaf isii biraa gabbahee halkan takka yoon hin bulanii yaada akka malee. Halkan 3-4-5 yoo ta'e immoo baraa dhufta. Suuta yoo summii dhuganii uni baranii akka qilleensi anaa fi isii jidduu hin seenneen bakka banaa hin kannuuf jechuudha. Addaan fageenya hin uumu hedduu anaaf jechuudha. Santuu walifannaa fidaa jechuudha. Ammas walifannaa maaltu fidaa? Jecha walitti dubbattu wal kabajuu dhabuu. Isiin hiriyoota xiyyaran na kabajuu an hiriyoota isirratti isii kabajuu kophaa jiraannullee jechoota jaalalaatiin wal yaamu daqiiqaa 5 hog duraanii sanitti daran daqiiqaa 5 yoon gabbahee magaalaa bahee dhufe hoggaan an deebi'u na yaaddee na afaan bahuu akkuma dhungadhee isii biraa kutetti dhungattee na simachuu kunuunsu barbaaddi jaalalti tun akkuma birillee tanaati jechuudha yoo cabxe onneen cabxe hin deebitu jechuudha. Kanaafuu akka hin cabne kunuunsuudha jechuudha. Kunuunsuudha jaagaa faraani egaa bultii ijaarrattan hangam takka taatan? Amata 2 jira amata 2 toora waggaa 2 walakka akkana geessanii jirtanii akkami wal dhabdanii beeytanii amma bultii keessatti beeytee arrabaa fi ilkeen wal dhooytii bar arrabaa fi ilkeen dirgim wal gootii mi gaafa feete kanaafuu namni wal jaalatus akkasumatti wal dhabuudha danda'a garuu akkamitti karaarraa wal deeffataa dubbiin jettu sanillee ilaalamuudha qabdi. Kaduraa araarfatu akka wal lolletti jechuudha. Kadura araarfatu ana dhugaa dubbachuudhaaf maaliif afuufamee hanga isiin na araarfattu ne eeguun yeroon kan nituuf yeroo hin kannuufi akka inni araarfadhu isiin balleessitus ani balleessus yoo isiin balleessite hanga isiin dhiifama gaafattu gaappiin hin eegaa
yoo isin dhiifama gaafachuu baatte dhugaa sanitti mitiin akka balleessite ashiitaatii akkana balleessite silaasii dhiifama gaafachuu qabaa shayxaanaan jitu seenaa afoo inaa illaajitiin bareedduuti jedhee achumaan firraa dubbiin akkasitti araarfadha jaartii xiyyaa haala sanii akkaataan itti waliin muufannan akkuma jettetti arrabaa fi ilkee wal dhooti namni mana tokko keessa jiraatu xiqqoo wal dha'uun isaa hafan qabu immoo amma waliin xuminu jechuudha. Waan bareedaadha namni dubbii lakkuma ooltee bultuun tiruun bultee lafee taati akkuma jedhamu sanitti dubbiif jalaa gabaabsuun dhiifamaan bakka buusuun hedduu barbaachisaa keessattuu jaalala keessatti ashiitaan farahaan abbaa manaa keetiiti maal isaa jaalatte waan irraa jaalattume askan haqalbiitti si booji haqalbiitti na booji yemmuu tokkoffaa haala amala isaati. haala isaa osoo ittiin dhiyaatiin dura hogguu laaltumma isa akkanumatti hogguu isuma laaltuufu maaltu irraa si booji osoo amala isaa biraa hin gahin. Amala isaa bira osoo hin gahin moo? Maal dhaabbata isaa hattaa uffannaan uffatanni uffatullee. Haqami gaawaa hundanii akkella haqami dhoosanii. Anakuma jira qoysaa hin beeku uffannaa isaatii fi bakka hattalma haala amala isaa. Jaalalti tuni dhiiraa fi dhalaa tana gurraan seenti. Dhiira ijaan seentii mitire tanaatuu ni beektaa. Waan kana ta'ee jiruuf jecha akkuma isiin bilbiltee bilbila naa kannitee bilbilli imoodhaan suuraa isii futtu qoloo godhe harketti abootuni bareedina isiidhaa kan hedduu na dinqisiise jaaladhee jechuudha sii galee ijaan na seente jechuu barbaadeeti jalqaba haala amala isii wayin arkeere hin agarre bifa isiitiin arkee mitiire abootun tagogorrii fakkaattunnaa bareedinaa eessaa baate irratti qaloo godhee ijaan na seente jechuudha. Bareedina isiitiin akka jalqaba guyyaan dura arkee bareedina isiitiin irraa jaaladha. Hedduu bareedaadha gaammallee waliin isin haa jiraachisu jecha kabiraan moo. Hinaafaan duruu jira yaa gurbaa hinaafaan duruu jira yaa gurbaa hinaafaan duruu jira dubbii tanaan akkam jettamme. Antana narraan baane gaafii tana isiidhaaf dabarsi. Naaf dabarsee immoo. Fakkeenyaaf amma inni wallisaadhaa waltajjii garaagaraa irratti fa'aa affeeramee waa hedduudhaatu jira. Yeroo san keessatti beekte artistoonni namoonni akka maleedha ka jaalatan. Kanaafuu ati hogguu teessee fa'aa waltajjii irratti fa'aa akkasitti wanni adda addaa jiraachuudha danda'a. Yeroo kana akkam jettare miira akkamtu si dhagahama. Waan isatti amanuuf waan amantii irraa qabu inni naafuu ammas eegana fuudhee odoon ta'e na dura waan argaa keessa jiru wanta kanatti dhagahamu. Mee namoota akkasiitiif erga akkamitti dabarsitan artistoota ta'anii jechuudha jaalala namaa hedduudha qaban hedduudha. Garuu mana keessatti yookiin haati manaa isaa mana teessee fa'aa laaltii miirri addaatti dhagahamuudha danda'a. Gara tokkoon immoo hojiidha wanni kun. Maal jettaan? Ani akkanatti fakkaatutti yoo jaarsaaf jaartiin takka wal amantii walirraa qabaatan inni waliin shakkan. Dubbiin guddaan amantii. Amantii anammaasis bakka hundi deemee yoo itti maramanii dubbisanis waan akkanatti hin fakkaatu. Ani jaartummaadhaanis yoo na qabate inni hawaasa Oromoo bal'aati moo kam? Saniifuu waan akkanatti hin fakkaatu. Galatoon. Ulfaadhu. Takkittii tana baganaa beekte. Akkam yaadni yoo mana seetti sossodaachaa seenteen beektu. Amma waltajjii raffaa namoonni akka malee sitti yaa'anii. Tana shakkiin qabaatiin sossodaadheen hin beekaa. Hawwaan mana dhufu. Gaaf tokko waan ajaa'ibaatiin sitti himaa waltajjii awwadaa irratti aruuza affeeramnee dheeyinee waltajjii takka osoo hojjechaa jiru jechuudha. Aartii takka hoggaa namni si wajjin gammadee si maramee si dhungatu dhiirtinis akkasii si jaalattee si maramtee si dhungachuu jira shamarranis akkasumatti jechuudha. Dirqama waan biraatis si barbaadanii jechuu hin dandeessu. Oodeensiidha dinqisiifannaadha jechuudha. Kanaafuu ijoolleen hedduu nama maramanii na dhungatanii ani immoo oodeensi kiyya akka isaan barbaadanitti keessummeessuun dirqama kiyya. Hanga isaan na jaalataniin daraniin jaaladhas waan ta'eef. Kabajaan keetu uummataan waan ta'eef. Isaaniin
fuula durallee bakka guddaa ga'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Amma hoggaan gaagartee libbistikii fi maarroo kanaan dirgim tahee uffata adiin uffadheesi. No isiin madara kana duuba dhaabbattii bara. Waltajjii rachumaa walumaan jirtanii? Na duuba dhaabbachuu jirti hojii dheene ture. Hoggaan isee jirraa gabbu'u yeroo sanii anaaf isiin dura ka wal fuune. Amala isii akkasitti wayin hedduu beekaaree hin beekumi. Dhiiroo wayina jalaa muufattii ni aartii akkamii jeetiin hedduu cinqadhe ture. Cinqachuu kiyya kan isiin halaalumatti narra beete kootti farhaan hin cinqatinii fuula duraafillee waggaa hojii daleetu hin cinqatinii. Ati jaarsummaadhaan khiyyaa qabeenyummaadhaan odeensi ka uummata Oromoodhaa kan uummataa waan taatee jirtuuf jecha si cinqamni ati cinqamtu kun na cinqaa jira hin cinqamni firii ta'eetii isee jitantee fixadhu ni gallaanaan jettee san booda firii ta'eetiin dalaguu eegalee jechuudha. Kabajaan keetu uummataani waan ta'eef. Silaa waggaa abbaan jiru nama faarsuun beektaa. Haya sirboota jaalalaati hawallistu hedduu sii fi ashiitaan akkam kaayattanii wal faarsitarree. Osoo bultii hin jaarin dura sirba tokko na hojii daleetee jirti sagaleedhaan. Ani maalin ja'ani yaa tannaa duraa si jaalalaan na qarqabee ansi dhabuun tahuu. Yaa tannaa duraa si jaalalaan na qarqabee ansi dhabuun tahuu. na qarqabee ansi dhabuun ta'uu na tuqsi barsiise jaalalaan adiif jedhee bakka sinaan geessu. Yaa hanna duraasi jaalalaan na qarqabee ansi dhabuun ta'uu situun na barsiise jaalalaan adiif jedhee tokko sinaan ga'u. Ansin jaaladha ankitti lobbootiyyaa wansi gaasiiltu mallayyaa. Ansin jaaladha ankitti lobbootiyyaa wansi gaasiiltu mallayyaa. Naarkana fultii wal siiqeedhaati yoona wajjin dagalchite. Abshirumaatiin kolarraa yaaddamu shakkiin abdiin irraa dhabde. Lakkii deeguun illee waasee shakkoo aan atummaan yoo finna qabde. Aan kabajaa warra feetiin xiqqeessu abbuma feetiin si faddaa. Warri boyyoo sifna kannooti deemoo kaatirrattoona ni tacha. Jaalala keessa sittiin jarjaru ani hangaan si'adhaan fadhu. Karaa rabbiin keenya nurraa jaalatuun haadhalmaan keetti na godhu. Yaatannaa duraasi jaalalaan na qarqabee ansi dhabuun ta'uu si barsiise jaalalaan adiif jedhee akka sinaan geessu. Yaa hanna duraasi jaalalaan na qarqabee ansi dhabuun ta'uu situun na barsiise jaalalaan adiif jedhee tokko sinaan ga'u. Ansin jaaladha Ankitti lobbootiyyaa wansi gaasiiltu mallayyaa. ansin jaaladha Ankitti lobbootiyyaa
mana wallisaa Farahaan Baddeessaa fi Ashiitaa Nuureedha asitti argamnee qopheessine hedduu galata guddaadha qabdan maqaa daawwattoota keenyaatiin Farahaan atillee galatoomii Ashiitaallee galatoomii warra waliin arrii filatu isinaa taasisu jenneeti qophii keenya xumurra ayee nageen nu jiraadha nagayaan turaasinillee nageetti galatooma hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya akka mire yeroo jaalalaa hedduu bareedaa ta'e dabarsinee jennee yaanna torbaan immoo keessummaa biraatiin walitti deebinu torbaan jaalalaa isinii haa ta'u jechaa nagee ol bira dhiisnee jirra.